Ay ebs. Minyadai, Odudai, Alalas, Alagali, Adabongo, Omnigeras, Rumnimir, Riendanov, Sibodai, Sinsimin, Dondotai, Sindandain, Godatai, Tijik, Odatai, Rambas, Itatai, Rumubas, Romiatai, Ballat, Pantalatai, Mullat, Hayutai, Dubat, Ofimbul, Simbulchin, Biyak, Inkanin, Abat. kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaaqa qabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya har'aa mogaa eebba barattoota giddu gala artii waan ofiitti argamuudhaan egaa gara shubbistoota kun as magaalaa Adaamaatti egaa galma Oliyaad Sinmaatti guyyaa irraa kan isaan eebbifamanii jiru. Nuti sagantaa kana irratti argamuudhaan tokko lamaan kan isin biraan qaqqabsiisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaashiif Naa'ol Nagaash nu faana turu turti gaarii. Muufalta ayyeewaa waaqa uumamaa waaqa jechaan kan hundaati lafa jechaan kan hundaati waaqni nagaan oolchi nagaan nu hafu daafii sababii nu haa oolchu waaqayyo waan dhibame nu haa maaru rabbiin araara dubbate araara kana fiixa nu haa baasu. Inni eebbisnaa nuuf falchaa waaqni nagaan nu oolchi nagaan nu haa bulchu daafii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu waaqsoree nu haa roobu rooba lafaan nu haa ga'u nagaa biyyaan nu haa ga'u kunoo ijoollee tanallee har'a barataniit as ga'anii biddeena isaanii haa guddisu ifatti isaan haa baasu kana caalaa haa guddatan kana caalaa haa beekan beekaa haa ta'an abbaa biyyaa haa ta'an. Eebbifnaan of falchaa nagaa nu oolchu nagaa nu haa bulchu sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu lolloo wagduu nu haa yaasu dubbiin maqaa gogaatee nu haa baasu. Barattoonni immoo guyyaa irraa asitti dadhabbii hunda keenya ce'aniitu asitti immoo maatolee ofiitiif biyyoota yookaan jaalallee ofii mura walitti qabanii asitti immoo dhufan kan rabbi ammallee fiixan haa ba'u akkatti barmoonni isaanii immoo fuulduratti haa deemu warra ofii baratee immoo warra isaan duba yeroo barsiisee kana caalaa biyya ofii guddisee gammachiisu rabbii haa jedhuun rabbii waa yaadamma mara biraan haa ga'u. Dadhabbii isaanii kan immoo rabbi keessa oolee ammallee gabataa isaaniitillee gabataa guddaa haa godhuufi. Hayye manoo dura manoo hayyee ohayyaa maniyyee. Hayye manoo dura manoo hayyee ohayyaa maniyyee. Waabee miiliin bahu mina fardaa malee. Manolani nama sarda male kafante segini vete namadini miyo jalale ke male buha he buha ho adarasa sango tango dani barattoota giddu gala artii waan ofirratti kan nuti argamnu barattoota kana yeroo hangamii fi kanatti leenjisaa turte. Barattoota kana waggaa lama ol barsiise barattoonni kun yoo dhufan duraan homaa hin danda'an fedhii qofaadha malee akkaataa akkamiin dandeenya akkamitti hojjannaa jedhanii sodaachaa turan har'a laaltee irraa isteejii irratti akkaataa akkamiin akka hojjetan darbanii kiiroogiraafii guguddaa baasaa kan jiranidha ijoolleen as keessa kan laaltu jechuudha ijoollee ciccimoo booruuf baqa shubbisaa cimaa baqa guutummaa guutuun waan hunduu kan fixe jechuudha nuu kan leenjisnu maaliif waggoota lama waan adda adda dabarsanii as ga'anii jechuudha. Akkuma tikaastegaa barattoonni kun waggaa lamaa fi kan isaan leenji'anii yeroo jalqabaaf immoo barattoonni kun gaa'onii uffatanii kan isaan eebbifamanii badhaasarree fudhatanii jiru barattoonni kun mee kana irratti yaadannuuf kennuwe. Egaa amma duraan namni ijoolleen namni shubbisaa yoo leenjistu cal jettee leenjisteet waa wayii nama wayii waamteet maal jetteet shoo wayii agarsiisteet gaggeessite. Akkas miti
shubbisa jechuun ogummaadha. Ijoolleen kun waggaa lamaa ol yoo danda'ame bar ijoolleen kun digriidhaan bahuu qabu turanii bar digriidhaan bahuu qabu turanii. Kana caalaa itti bu'amee itti dalagamee akka ogummaa tokkotti ilaalame shubbisni kun ilaalame beekamte. Fakkeenyaaf ani bideena itti nyaachaa jira bar. Kiroogiraafii guguddaan itti dalagaa jira baandii keessa qaxaramee akka ogummaa guddaa tokkotti itti nyaachaa jira. Maaliif ogummaadha? Namni kan baratu waa wayii hojjetee fayyadamu miti. Bar namni kan baratu tokkoffaan waa wayii argachuuf beekame yookiin baratee nama guddaa ta'uuf. Lammaffaan immoo waan itti barate sana immoo jijjireet waa wayii itti fayyadamuuf karaa dinagdeetti jijjiiruuf mitire. Kanaafu barumsa tokko kun barumsa tokko ijoolleen itti fayyadamaa jiru waa wayii itti argachaa jiru kilippii guguddaa itti dalagaa jiru. Kanaafu fayyadamaa tokko beekamtee ammas itti kennamee sirriitti shubbisa kanarratti hojjetamuu qaba jedhan. Barattoonni guyyaa irraa eebbifaman baay'inni isaanii hangam? 70 ol. Abraham Meja, Mejuel, Mejuken, Bari Naga, Marabari Naga, Alawari Naga, Wagerobe, Alatambaragu, Endo Mergede Ogolegu, Naga Wagenugu, or Nagaya, Katisaule Nagaya, Tisaule Naga, Elamagadi Naga, Tisa Nagaya Paniga, Ageni Olega, Vijay, Haram Meja. Ayyee eeyyammaa ta'uu keessaniif galatooma guyyaa irraa eebba barattoota gidduu gala artii waan ofii irratti kanutu argamaa jiru gara shubbistoota kana haala kamiin ilaaltan? Aartii jechuun kennaa rabbiiti. Nama kennaa rabbii kenneefitu aartiitti sana keessaa baasuu danda'a. Kennaa rabbii immoo namni egaa walgeessi waan tokkos haa ta'u malkaattis haa ta'u irreecharattis haa ta'u masqalaafis haa ta'u quraasnis haa ta'u waggaa walgee bakka kennaa kan nuuf qaba. Namni immoo waggaa bakka waan gaarii hedduu gaarii bitimii gaarii waggaa fitan das nama. Ayyee eeyyamtuu guddaa galatoomii maqaa keenya jedha. Maqaan kiyya weellistuu Zinaash Lolee Barraaqoo jedhama. Garee shubbistoota kana haala miidhagaa ta'een abbee har'aa mati kan beeku waggaa 10 har'aa beeka. Yeroo ani miseensa baandii urjii Adaamaa ta'ee dorgomee dhufe abbeen nama gatii naa kaffalee nama daandii na agarsiise kaffaltii tokko malee sirba kiyya jalqabaa isa obbola Shaayee jedhu aadaa Gujii yeroo ani hojjedhu isas dabalatee miseensota fi siriyoota fi dabalatee abbeen nama gatii guddaa naa kaffalee har'aan nagayeedha. Kanaaf sagantaan addaa sagantaa addaati. Abbeen cimee argu kiyyatti immoo guddoo gammadee jira. Kaleessa yoo waltajjii namni affeeramu shubbistoota namni qaabatu hin jiru. Weellistoota qofaaf kan gatiin kaffalamee maallaqa kan haasawee deemu weellisaa qofa. Garuu weellisaan sun akka beekamu akka aadaan sun beekamu hojii aadaa soo ta'eeti ammoo akka aadaan sun beekamu namni gatii guddaa kaffalee aadaa isaan agarsiisuu irratti kan gahee guddaa taphatu lafee dugdaati weellisaa shubbisaan kan jedhamu waa malee miti shubbistoota har'arra ammoo kan kaleessarra fooyyee guddootti jira. Ijoolleen duubaan dhuftutun ammoo adoo abdiin kutatin keerogiraafoonni jajjaboon akka Gazzaahin Caalaa akka Abbaba Tolosaa keerogiraafoota ciccuma gugurdaatti jiran kan maqaan dhahini isaan bilisaan kaleessa hojjechaa jiranii har'a ammoo haalli jiru bareeda waan ta'eef ijoolleen akka abdii hin kutanneef lafee dugdaati yoo jennu waa malee miti. Eeyyeen gatiin isaan kaleessa bilisaan hojjetan har'a kaffaltii ta'aa waan ta'eef adoo abdiin kutatin akka dhufanii akkanuma sadarkaa kanatti leenji'anii akkuma akkas eebbisiifamaa jiran isaanis borus akka eebbisiisuu danda'anii adoo abdii kutatu dhibaatanii jedha gama kiyyaan. haala akkasiitiin dhaloonni kun bahee aadaa kan saba bal'aa kan akkas gaafa agarsiisu. Dhugaa dubbachuuf ta'e taanaan aartiin keenya haala gaariirra jira amma guddina gaariirra jira. Abbabaa Tolosaa jechuun aartii uummata Oromoo keessatti dugda seenaan keenya afaan keenya jijjiirame haala kana aartiin keenya dorgomaa ta'ee heebba akkana ijoollee babbareedoo ijoollee qaqqacalee kan sa'aatii kanatti ijoolleen oolmaa gaarii ooluudhaan ogummaa isaanii barataa aadaa isaanii barsiisaa sagantaan akkanaa qophaa'ee immoo heebbaaf ga'u jechuun gammachuun kana caalee jiru. Guddina afaan keessatti illee guddina aartii keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Gara fuulduraatti yaadaa fi ergaa dhaamsa qabna. Gara fuulduraatti
akkuma beekamu Ababaan mana leenjii kana daran kana caala guddisee ammayyaa godhee ammallee aartii kana aadaadhaan kan akkasitti leenjisaa ture waan ta'eef ammayyaa modern godhee jechuudha. Nullee cinaa dhaabbanna ogummaa qabnu kiliipota afaan Oromoo jiran kana buutusaa kan hojjete Ababee. Warroonni akkasii sun immoo akkasitti bakka wal buusaa deemuun ijoollee qaqqacalee kanaan nulleen warroonni aartistii taane ijoollee kanaaf carraa kenninee kiliipii hojjechiisuudhaan leenji'anii too eebbifamanii taa'uu qofa osoo hin ta'in carraa kiliipii kenninee fi warranne ijoolleen kun akka beekamtii argatan. Akkasumatti aartiin keessa shubbisni umurii waliin deema, qaama waliin deema. Xiqqoo furdatee xiqqoo umuriin kee dabale taanaan naa biraa bakka buusta. Kanaaf ijoollee kana immoo carraa kana miidiyaa irratti mul'atanii kiliipii garaagaraa hojjetanii beekamtii garaagaraa argatanii isaanis immoo boru dhalootaaf mafoggaatti namni dhalataa hin guddataa hin du'aa jechuudha. Akka caaluun deessaa dhugaa falmee deeffadhu akka daadhii galaanii gaaffii sabaa gaafadhu. Akka Yoosef gammachuu sirbaan kukaa baafadhu akka maaramee harkaa dhugaa sabaaf dhaabbadhu dhugaa sabaaf dhaabbadhu. Iluu biyya sterkannoo teessoo abbaa gammachiis gooticha caalii sholee kan firrisaa abbaa waggaa gootaaf faachisaa ragaa. Hunnoon kan meetii isheen koo baddallee qe'ee hayyuu nagoo nagaa jaallatu jabaa sabaaf dhaabbatu jabaa qomoon dhaabbatu. Akka gaaqeen xanoo aadaa badda deeffadhu moo akka abbaa jifaar malaan diinanjifadhu. Akka jaatanii ani sabaaf furmaata laadhu akka ijoollee warqitu cimtu qeerroo ammadhu cimtu qeerroo ammadhu. Tole maqaan kiyya Tulluu Tufaa Tallilaan jedhama. Egaa akkuma beekamu atis akkan odeeffannoo qabutti barataa Abbee turte kanatti turte yeroo ammaa kana immoo egaa mana leenjii ofii keetti kanatti barattee turte. Mee shubbistoonni guyyaa irraa eebbifamaniif maal sitti dhaga'ame? Anaa fi shubbistoota guyyaa irraa kana eebbifamaniif gammachuu addaatu natti dhaga'ama. Innis akka armaan dura nuti yeroo itti eebbifamnee baanerraa wanti adda isaan taasisu akka armaan dura ji'oota muraasa qofa osoo hin taane waggaa lama oliif kan leenji'aa turan isaani. Waggaa lama gidduu jechuun immoo bu'aa bahii hedduutu jira. Bu'aa bahii hedduu kana keessa ce'anii guyyaa kana ga'uun isaanii immoo waan addaati. Isaaniin baga guyyaa kana keessa jechuun hin barbaadu. Namni shubbisa danda'u weellisuu danda'a. Namni shubbisa danda'u meeshaa muuziqaa taphachuu danda'a. Namni shubbisa danda'u taatummaa dandeettii taatummaa hojjechuu danda'a. Gabaabumatti wantuma hunda danda'a waan akkanaa wal qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf abbumaayyuu gaafa laallu abbeen shubbisa qofaa miti kan isaan danda'anii dandeettiin isaanii nu biratti shubbisaan isaan abeenu malee isaan diraamallee hojjetu. Meeshaalee muuziqaa diraamii kiiboordii fi kanneen kana fakkaatan taphatu. Akkasuma baandii keessatti illee keeroogiraafii garaagaraa baasuudhaan kan tajaajilu isaanii akkasuma kiliippiiwwan garaagaraa immoo daariitti gochuudhaan yeroo ammaa kiliippiiwwan tokko lama jennee kan ittiin baane hedduu nama hojjeteedha. Nus immoo daandii isaanii qabannee akka isaan tokko lama jedhanii nu barsiisanitti waan isaan nu barsiisan qabannee aartiin kan qabatanii taa'u osoo hin taane waan qabatan sana uummatatti deebisuudha waan ta'eef uummatatti deebisanii agarsiisuudha waan ta'eef waan baranne sana nus immoo akkaatuma isaan nutti barsiisan kunuunsinee qabne yeroo ammaa kana barsiisaa jirra jechuudha. Maqaan kiyya Leensaa Tasfaayeen jedhama. Egaa akkuma beekamu giddu gala aartii waan ofiitti egaa guyyaa irraa eebbifamtanitti kan jirtan giddu gala aartii waan ofii erga dhuftee maal kanatti argatte? Yaa giddu gala aartii waan ofii jechuun waan keeti.
egaa giddugala aartii waan ofiitti ergan dhufee waan hedduun baradhe waan hedduu san keessaa tokkoffaan ofan baradhe eenyuun akka ta'in of baree isarraan darbee aadaa kiyya nan baradhe eenyummaa kiyyas nan beekee asirran jira. Jalqaba yeroo dhufte shubbisa godina kamii ture kanatti dandeessu? Oma danda'u. Oma dandeessu. Garuu akkasumatti jechuun laalee anuma baadiyyaatti taphatamu naamna kana nan taphadhayyuu asitti immoo baay'een bare jechuudha garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Yaarraa gaa badhaasa fudhatee kan jechuun meeqaffaa baateeti badhaasni kun kan siin tokkoffaa. Tokkoffaa bahuudhaan jechuudha. Kana jechuun godinoonni Oromiyaan qabdu mara hundaa leenjitee barattoota kana keessa tokkoffaa kanatti baatee jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaan natti dhaga'ame dhugaa rabbii waan ofii keessatti leenji'uun kiyya eenyummaa kiyya aadaa kiyya akkan baradhu kan na taasisedha. Kanaafuu isa keessatti immoo tokkoffaa bahee badhaafamuu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Carraa gaarii siin jecha asumaan aamsaaf ergaa dabarfachuu barbaadu carraa siin kenna. Yaa waan kana sirraan nagaa hiriyoota kiyya maatii kiyya guddaa galateeffachuun barbaada. Yaa asirratti argamuu baatanis maatii kiyyaan galatoomaa jechuun barbaada. Galatooma. Ayyee jalqaba irratti baga gammadde. Leel walumaan waa gammanne jedhu. Maqaa keenya jedhu. Beekaa Geetaachoo. Meeqaffaa bahuun badhaasa kana kan fudhatte? Badhaasa kana sadaffaa bahuudhaan nan badhaafame. Maaltu sitti dhaga'ame badhaasa kana galchuu keetti? Badhaasa kana kan hin badhaafamu gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Namni haa ta'uuti badhaasa kana argachuudhaaf nama carroomuudha. Namni miseensa kana keessa ati wanta kana argachuu jechuun carroomuudha. Kanaafuu ani mootii gammachuu guddaa tokko natti dhaga'ame jedha. Dabalataanis egaa garee shubbisaan akkasitti ogummaatiin egaa kan inni akkas uffata gaawoniitiin kan eebbifame yeroo jalqabaafidha. Waggoota hammamiif leenjisaniiti gaa isin akkasitti ogummaa ta'ee kan isin beeksistan? Eeyyan sirriidha kan nuti giddugalli aartii waan ofii giddugala shubbistoota yookaan leenjistoota birootirraa adda. Wanti inni adda godhuufi zim jedheetuma riitimii qofaa qabsiisee kan eebbisee baasuu miti. Artist Abbabaa Tolosaa leenjisaan keenya jechuudha. Shubbisa kana sirriitti gadi qabee bilcheesse ijoolleen kun buru maqaa kan koonna tolchu jedhee gannu qabee nu leenjisee walumaatti akka waggaa sadii leenjinee turre nuti. Waggaa 3 xumurre jechuudha leenjinee turre. Egaa akkasumatti akkuma beekamu gaa shubbistoonni weellistoota duubarraan egaa lafee dugda isaaniiti. Egaa yeroo baay'ee maqaan isaanii naamuus immoo egaa giddu gala aartii waan ofiitti akkasitti egaa ogummaan kun kabaja akka godhamu egaa sin irratti argineeti jira. Carraa hojii gaarii sin jennaas wanta dabarfachuu barbaadu. Inni guddaan leenjisaa kiyyaa fi keeroogiraafara aartistii Abbabaa Tolosaa guddaan galateeffadha sababni isaa wanta kana hanqan bakka kana ga'u kan na taasise keessaa isa tokkodha jechuudha. Abbabaa Tolosaa baay'ee guddaa isaatan isa galateeffadha. Nuuf haa jiraatu baay'ee isa jaalannaa itti aansuudhaan obboleewwan kan koo akka wanta kanas hojjedhu kan na jajjabeessanii bakka kanaan nagaan baay'ee tokko isaan jaalladha. Ayyee ulfaatu.
Akabaanaan deebiitu dhiirummaanii dhiirummaan reebiyoo lola fardaa lola fardaa anuuroomaaf si hidhee beeki warwaataa yaboo reebiyoo lola fardaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Sagantaa keenya irraati waa baay'ee barachaa itti bohaaraa bashannanaa akkasiin turtan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura. Saboota bilisee fi walabummaa siyaamiti kottaa sifaadha keenyaa sittinee dura baafanna. Saboota bilisee walabummaa kottaa sirna aadaa keenyaa sittinee jedhamudha. Thank you.